Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii sinfaanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii baga jiraattanii footoo Sayidoon post godhe argeen ture ijoolleetu natti sheer godhe jennaan inni naqee arge jechuudha. Madriin beeku ani sheeriin narraan bu'u yeroo ammaa kana waan isaan beeku malee namni YouTube isaa jalatti waa sheer godhe yookaan post godhe narraan bu'u shabakaa koo dadhabaadhatee ani hin beeku ijoolleen natti sheer godhe jennaan hin argee. Akkuma argitanii qalabatii mucaa tokkotti godhaa jira. Mucaan sun immoo akkuma argitan rifeensa facaaftee jirti kiristaanadha. Argeetiin jira jechuudha. Kun hundaa aarii roozaati. Innis aarii jalattii kanaa jedhee poosti godhatee jira. Sayidoon maaliif ariifata? Osuma ta'e iyyuu immoo nama amantii kiristaana malee hin fuudhu. Sumayyaan kiristaana, ayyuun kiristaana, beezaan ishee jaallatullee kiristaana. Roza bicha musliima argateetu sabaree taa'ee obsee eeggachuu dhiisee jechuudha. Durbisi jammara amma kaatee amma ishi namaa jetti. Isin dhiiraaf gaafa amma dhiirri isin gaafatu ijoollee shamarraniiti amma kan nalaaltanii irra guddeessa kan viidiyoo daawwattan illee Sayidoollee daawwattanii ijoollee shamarraniiti. Hin beektu. Isin amma dhiirri yoo amma isin gaafate otumaaf waa tokko madaaltanii hin ilaalanii amma kaatanii amma dhiira ishi jettu lafarraan bubbuttanii waama tokko miikinaatuma wayii himtanii lafarraan bubbuttanii. Rozaan akkas ta'uu dandeessi bara. Rozaan kan diddee amma yookiin itti heerumuu dandeessi hin beekamu. Bultii keessa ilaaltee itti heerumuu dandeessi. Inni maaf ariifate? Gaarii godhettanii yaaddu. San uumamaa ijoolleen keenya ijoolleen musliimaa baay'eetu jira akkoo kan sattarattee deemtu, kan rifeensa bakkee hin baafne, kan diinii islaamaa beektu, kan kabaja islaamummaa beektu. Ijoolleen keenya baay'eetu jira kan miidiyaarra hin bahin iyyuu jechuudha. Dhugaa rabbi ijoolleen keenya baay'eetu jira. Maali inni kiristaanatti kaachisu maali waansaa? Waa qabduun jedhe ijoolleen kiristaanaa mindinnaa'u chigiraallee jechuun nama garrama dhugaa rabbii mucoonneen gadi jaallatte kiristaana bara ishee yuutuuba qabdu bareeddittiin mana isaa dhattee sitti manatti fuutee galte sun ishee ayyuun mana sanaa baate kiristaana akkoo kiristaana malee siin qabne waan isaa du'aayii godhadhu wallaahi Sayidoos du'aayii godhadhu du'aayii godhi dhugaa rabbii otu nama amantii keetii fuutee iyyuu haga kana iyyuu dhugaa rabbii amantii kiristaanas ta'e musliimas ta'e amantiin keessan tokko taanaanii wal loluun wal caqacaquun hin jiru bara dhugaa rabbii nama amantii keetii fuute taanaan sirrimatti wajjin jiraattaa jechuudha. Maali hariitiin amma naga'u maali maariifatta Sayidoo suutan jettu mucaan akkamitti si madaaltee ilaaltire yookaan sifattanaa jiraachuu dandeessi korozaan sifattanuutti jiraachuu dandeessi sumayyaan itti haasoftee fi sididuu dhiisuu dandeessi. Namni waa meeqaan nama madaala. Namni gaa'ela jechuun qalbii miti. Bultii jechuun isaan matti seenanii amma keessaa ba'anii miti jechuudha. Si madaaluu dandeessi mucaan kun maatti beektaa? Maaf ariifatta? Maa akka ijoollee taata? Maa akka daa'imaa taata? Nama amantii keetii si madaalu immoo fuutu? Dirqama nama argiteetti qalabatii keessaati bismillaahi. Maali? Nagaa miti. Dhugaa rabbii nagaa mitiin jedheen tuqamee jira mucaan kun sirrii miti. Otuu nama nagaa ta'e otuu nama sirrii ta'e abbuma argeetti qubeelaan kaa'u waan inni fiigeetti kaa'u dura ilaalu eenyummaa ishee duraan namni kanatu jiraadha. Maa ijoolleen keenya guutanii jiranii? Moo biyyicha keessa dhalaan musliimaan jirtu? Maa miidiyaa amoo biratti amoo viidiyoo jaarsa ayyuudha jechuudha. Ijoollee musliimaa ajjabattee ijaaba keewwattee guuttee jirti koo maal taateeti maa ariifattan ariifatiin? Yookaan rozaan sifattanuu dandeessi. Ammuma kaanii ammuma qalabatii gittee maali? Hariitiin amma naga'u maali? Suutan jettu? Ati aariidhaan waa tokko hin godhin. Aariin yoo obsa qabaatte malee waan guddaatti ba'uu hin dandeessu. Yoo obsa qabaatte wallaahi rozaan sin darbitu. Obsa suu qabaatte rozaan sin darbitu. Amma rozaan kana ilaaltee yoo tole sin hin jettu kaa. Durbii amma kaatee amma ishii namaa jetti ijoo. Namni tokko amma lafa sirra sin harkisin amma maal jedhee amala kee minaamina nu batitini amma kaatee ammatti heerumuu hin dandeessu. Mucaan kanaaf diduu dandeessu dhugaa rabbii. Rakkoo wallaahi rakkoo Sayidoo hin ariifata dhugaa rabbii. Natti hin tolle madri natti hin tolle dhugaa rabbii keessi kiyya naan liqimsanne. Maaliif jennaan osuma roozaatti deddeebi'ee gaafatate natti tola dhugaa rabbii. Osuma roozaa itti deddeebi'ee amalaan hin jiraa miti amansiifachuun hin jiraa miti aguma dhiirri tokko akkattis amansiifatuun beektu miti sitti deddeebi'ee si caqaccaqee yoo tafarraa hariitee yooti maal jette sitti deddeebi'ee si caqaccaqee dhumarra si amansiifataa jechuudha.
amma kee amma onnee ishee bitamuu hin danda'u ko amma kee onnee ishee fudhachuu hin danda'u ko otoo onnee keessaa Saidoo qabaatte hin diddu osoo onnee keessaa sobdee boosi booza roozaan ikkoo haadha boochaatti duru boocha barte wallahi boocha barte isheen waan namni waa boosi boocha barte isheen garuu jechuun onnee ishee keessaa Saidoon qabdu otoo onnee keessaa Saidoo qabaatte yeroo sana guyyuma tokko duukaa galtii garuu amma immoo onnee isaa of barsiisuuf onnee lamma wal barsiisuuf dirqama irra deddeebi'ee kadhachuu qaba wallahi kadhachuu qaba sin isin dhiira kamiti sin kadhachaa ran beektanii maami isin jireenyaa san jirtanii Facebook irra jirtanii TikTokidhaan dhiiraa waliin barre Facebookiin dhiiraa waliin barre akkuma argitaniin tolee jettanii kaleessa wajjin nyaadhe mucaan kun mucaa biyya kiyyaati mucaa ganda kiyyaati jettanii tolee jettaniini lafarra hin harkifne beekaa osoo jaallattanii lafarra hin bubbunne akkasuma akkoo isin waan Saidoon fidu maa gammaddu maa kun giraa jettu ani kan roozaa bichaan na gammachiise wallahi amma kana keessa kan roozaa kanayyuu bichaan na gammachiise natin tolle amma mucaan kun mucaan gadatti maraatti argitanii waan na dabbaru viidiyoo irraan dalaguwan wallahi laazim wanti tolle keessa kiyya na fudhate viidiyoo irraa dalaga an kanaachi viidiyoo simbiloo odeessuwan natin tolu na dabbara hojjedhu nan godhu na shaaxanaan kennu na dabbara wallahi nan dhigiyya natin tolu amma na dabbarte mucaan kun na arsee Saidoon dhugaa rabbii baay'ee tokko na arse maan namni suutaan amansiifachaa bakka bashannanaafaa geessee zimbilooma bakka waa jaalalaa bakka sin gaafadhu lammata dee bashannansiisee ittiin deddeemee maal jedhee bakka of barsiisaa deema malee ammuma kee bakka aariidhaan gittiin kubeela bituun inni bubar fuudhee binti kaa'u aariidha bar hin aarin tasgabbaa hin argatta Saidoo tasgabbaahi obsi wallahi obsi maal waggamee qoon taa'u dubartii dhabdee waggamee qoon teessa dhugaa rabbii waggamee qoon teessa dubartii dhabdee dubartiinis waggamee qayyuun teessa hin obsita bakka hin obsita waa hundaa'uun nyaatta hin nudda birrii qabdu bakka irraa xalabattee nyaatta hin obsita maan namni mana hidhaa dhaqu inni moo obsaa miti wallahi namni biyya arabaa deemu nu moo obsaa miti jaartiirraa waggaa 7-8 kan bagaatu iyyuu jira koo kan waggaa tokko miti kan jamee qaba ayyuutti ergedde ba'e obsuu dandeessa obsiitii suuta roozaa deeffadhu wallahi roozaan sii taate atama roozaallee aarsuu sumayyaallee aarsuudha jetteetu kana goote sumayyaan amma siseesan arguun niistu sumayyaan lakkafuun niistu sumayyaan si jaallatu waan si jaallatuuf kan hundaa gochaa jirti yoo tasgabbooftee ilaalte oo yoo tasgabbooftee immoo sumayyaa ma kadhattee oo sumayyaan hordoftu maa sumayyaan hordofin amma kan biraa fiddu sanumataa farancaa gootee maraattuu ganda keessaa fiddeemu qubeelaatti geessee viidiyoo waraabda haree dabbiraal unateen na dabbiraal nama dabbar baay'ee nama dabbar garabbii natin tolu ani garabbii wanta akkasii ani ganaa roozaa kadhatan jedha bar ganaa roozaa kadhateetu bakka roozaan tole jettii fi roozaa fudha Saidoon hin jedha joran tokko tamma roozaan gowwaadha roozaa akkasii maa Saidoo diddee fattanaa jirtee isin daftanii yarumtanii moosun akkam warri ganaa dajjanajjanaa jirtanoo maalirra jirtu amma kaatee amma tolan jettu durbi shamarri inni akka abbaddi of mi'eessiti akka inni kadhatu gooti maariifate Saidoon wallahi nariifatiin Saidoo hundaafuu viidiyoo isaa eegee dhabee dhufee oduun viidiyoocha irraa laalee hojjedha amma na arsee footoo irraa dhufee hojjedhe jechuudha hin ariifatin wallahi otu nama mantikeeti fuudhee sinuma silaayyuu nama murjaa joftu wallahi nama mantikeeti barbaade durbummaa qabdu baay'ee guuteera dhugaa rabbii kan dubartiisee bakka keessa deemtu miti durbummaa qabdu baay'ee guutee jira barbaadeddu wallahi kabbaad እውነቴን ነው kabbaad ሆነ በላቸው ሳራ ገባ